addunyaa odeeffannoon balaliitu keessatti mul'anni keenya beekumsaan isinaan gomsuudha. Maddeen garaagaraa irraa guurree ogummaa ittiin murtii jireenyaa fudhattaniif kalaqa guddifattaniin isin guunna. Ejjennoon duudhaa uumaa fi uumamaa barbaachisummaa hirmaachisummaa fi kalaqa irratti qabnu of dura kan nu furgisu abdiin keenya guutuudha. Adeemsa jireenyaa guddinaa fi abuurrii beekumsaa dhuman qabnee goonu keessatti kottaa nu miiltessaa. Waliin taanee hibboo jabanaa ifaa fi kaayyoon haa barbaannu. Baga nagaan hawaasa namni hunduu humna ogummaan jiraachuuf carraaqutti dhuftan filattanii waan nu daawwattaniif galanni keessan dachaadha. Turtii gaarii miidiyaa Himii wajjin.